haadha abbaan biyyarraa ilmoo ofii ergan hooma ilmoon isaanii birrii lafuma habbuutu itti fakkaata waan isin dadhabdan akka isaan dhaabatanii miilli ita'e kalee dhukkubsattee ibiddarra dhaabatanii kaarama ammaa waa godhanii kushiinaa keessa dhaabatanii nyaata aynata dhibbaa hojjetanii fuuranii ittiin dhiiga fuuranii bishaan keessa dhumee fidanii beeku haadhaaf abbaan biyyaa. Sigana miti kanaaf yoo isin asii waa achi ergite isaan ta'an gibira kafalatan ta'an madaabara kafalatan ta'an maal hin godhan ta'an holaan bitanii hoolaan duuti ta'an horii bitanii Ofumaadatti bashannananii jedhamu. ofiilleetti bashannananii walaa ilmoon haala ittiin galfattu walaa inni haala ittiin galfatu osoo amma akkam waan dalagaa jiranii miti laalanii akkuma nuufi xixiqqoo irra bu'uurri walirra kaayee fi baankii marra kaayee fi gaafatiin akkana 1,500 yaala gatte achi siqalee lafuma xiqqasha wayyaa qabdu takkaarta bilaanii qabdu wayii bitanii fi lafuma duwwaa jechuudha lafa kaayanii fi amma gaafatiin waggaa lama dhala akkasumatti lafa wayii bitanii lafa kaayanii fi mana ijaare lafuma sanaa qabatu warra waggaa kunan ta'u kun waggaa lama lamatti lafa kaarimeetira 200 osoo bitanii fi waggaa lama dhala jechuudha manuma tokkoon qabaate kaarimeetira 1,000 bitanii jechuudha waggaa kunanitti. Gaafa galte kanuma gurgurtee kanatti ijaarte. Kaarimeetira 400 gurgurtee mana yoo ijaaratte 200 gurgurtee hojiin eegalte. Haadha viillaa taate moo haadha viillaan taate? Silaadha. Silaatee bira. Egaa kaarimeetira 1,000 yoo qabaatte 600 yoo gurgurte 600 gurgurtee waan barbaaddu guutu yoo godhatte 400 kanatti viillaa kana G+1 kan ijaaratte jechuudha. Kama akka madaabii isii kan mana xiqqaayyuu miti saarvisii minaaminaayyuu miti kaarimeetira. Sigale kanaaf haala kana keessa waan jiru hedduu ijoollee kamiidhaa jiru maa inni warra gargaaru akkuma jiru ta'e ila osoo dubartiin takka birrii 20,000 40,000 ergite 5,000 keessaa wacii godhatanii silaa rakkoon biyyaan dhumu 10,000 keessaa wacii godhatanii 30,000 osoo ciniinanii irra du'anii kaayaniifi silaa waan ilmoo gooti ta'anii silaa barattee galma gahaan jirtu heerumtee bultii keessan jirtu jedhanii waan isii kanatu jabeessaniifi walirra bu'aa deemti isiin gaafa galte hara gaalfatti jechuudha. Amma rakkoon jiru maa inni bakka gaafa birrii fixatan dawwala. Amma warri Itoophiyaa bara ajaa'iba fidee gaafa birrii qaban silkiyyuu sirraan kaasan. Dawwaltulleen kaasan. Hin kaasan. Feroo abbaa keessaa. Feroo obboleewwan ta'a everything hin qabu akkasiin dhagana. Gaafa birrii fixan yookiin gibirri wayii itti ga'e wacii barbaadan bilbila sirraan kutanii mankuustole haarawatti si yaadan bakka ati intala isaaniitti ilma isaaniitti. Biyya alaatti jirti. Gizee biraa dawwaltuun argattu. Baankii nama godhatan jechuun akkas. Eegaa wacii wayii itti jennaan silkii sirraa citu nama bira dhaqanii faasitti dawwal jedhanii. Si gaafame. Kanaaf warri sagalee kiyya kana dhageettan ijoolleen biyya ormaa jirtanillee haadha abbaa keessanii gargaarinaa miti. Gargaara lubbuu keessa caalaa tola abbaa keessa. Haadhaaf abboonni viidiyoo kan argitan ka ijoollee biyya namaatii qabdan waan ijoolleen keessan fuurteetiin isin argitu kaleen dhukkubsattee miilli dhidhiitee dhiigni keessaa dhume goggoydee sa'aa jaarsa barbaadutti sa'aa ilmoo argachuu barbaadutti fedhii isii ijoollummaa awwaaltee mana madaamii arabaa keessatti gabroomtee gabra taatee dhaabbattee halkanii guyyaa sa'aatii barbaadetti raftu sa'a barbaadetti nyaattu fedhii ofii guutuu gaqqabdee qoonqoo ofii gaqqabdee fiddi waan ta'eef waan isiin isin ergitu san irraa yooma isiin isin ergite waan haajaa keessanii qofa xiqqoo keessaa baatanii guddoo ilmootee sanii kaayatu. Yoo qabaattellee isinuma gaa yoo walirra keettanii fi isinuma gaa gaaf kaayan. Jijjiiramtutti gammaddanii. Jijjiiramtutti biyya namaa teettee hojii baratte akkaataa jireenyaa baratte bar ijoollee biyya arabaa sana waan biraa dhiisi jechuudha. Osoo gaaf galtu waan wayyitti galte. Maatiin isii haadha abbaatis obboleewwan isii waan biraa yoo dadhaban bara jireenya irraa hin baratan. Akka itti huccuu miiccatan. Akka itti nyaata godhatan. Akka itti waan xixiqqoo waliin gahan. Irraa baratan. Amma nuti keenyatti ganama marqaa nyaata. Guyyaa buddeena nyaata. Halkan buddeena nyaata. Argite? Halkanii guyyaa. Ummata biyya keenyaa jechuudha. Ayya gingilchaa tokko galchime. Namni fooloon godhaa mana kana gaa'e. Gingilchaa. Ayya. Gingilchaa galchaa. Na dide. Akka ija seeraatti.
Qoy gaaffiin isaanii qabatti qoosi daqiiquma tokko ittiin haasa baay'ee naasoo. Akka ija seeraatiin mucaan kun qabamuun carraan qabu miliyoonumti kun carraan qabu jettanii yaaddanii an akka kiyyaan carraa qaba jedhee yaada. Qabameetuma mana seeraa dhagaluun isaaf carraa dhee yaada. Hin fayyaa. Akka kootti maaliifi ijoollee wanni nu beekuu qabnu muslimni kamii haraqee dhugdu kamachooftee ashiisha nyaattullee waa'ee amantii irratti ni duuti. Machaa tokko rabbitti qabe lubbuu keessaa baasaa jechuudha. Bakka seeraa ga'uun iyyuu isaafuu carraa dhee yaadaan. Wallaahi isaaf gaariidha. Tarii rabbi lubbuu isaa hambisuuf achi geessee hin jedhe yaadeen. Ingilchaayyee galatoom nasiif. Ingilchaa maal jettan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. إيفا من لنا قداتي إسن إرتي اللي دبتشو كو جدوني اللي سينوني كياني يادا توكو كاسي ياديتشي كاريمة إيديني إسمارا غافي توكون كبا مالي داب جناني مليون جتشون نما تراتوكو ما في إرغا سيرت ديستاني مال كجورا دبتاني ديستاني وانجر توكو كاسي tokkoffaa irratti wanti hangaafii irraa qabu uffannaa inni uffatee jiru kuni garee wangeelaa jedha. Garee wangeelaa inni uffannaa inni uffate kuni maallaqa sassaabutti jiran hanga idaatiitti jechuudha. Sababni maqaa isaatiin maallaqni sassaabamuuf maalidha? Kiyyaanaa deebistaa. Miliyoon erga taraa namaa ta'ee amantii tokko erga arrabsee sababni isaaf jecha maallaqni sun sassaabamuu fi maalidha? Maaliidhaaf taraa namaati jettanii irraa dubbachuu dhiisuu dhabden? Yaada asitti kaaste kana garee wangeelaa deemtee yaadni kun kana jettee kaaste gaafii kanneen sadiin bakka tokkotti naa deebisii muuti sirraa qaban. Okay, galatoomni waaqa isaa eebbisu. Ani garee wangeelaa uffachuun koo ani garee Kiristoos. Maalati amantaa koodha jechuudha. Garee wangeelaa naan sin jedhu garee nama uumee miti ani. Amantaan koo anuma ofii kiyyaafi malee gareedhaan nama uumee miti. Amantaan tokkummaa akkuma fakkeenya kootitti yoon si fudhadhee akkuma amantaa kootitti yoon si fudhadhee amantaan tokkummaadhuma fayyisa malee waan si fayyisu natti fakkaatu akka yaada kootitti. Amantaan kootis immoo anuma fayyisa malee garee sana miti kan fayyisu. Isa kanaafi ani maaliifan akkas jedhee si fudhadhee miliyoonii walitti buusuun akka namummaatti gargaaru ani qaama kam keessaa qaama musliimaa keessaa isaa ta'u qaama kam keessaa ta'u osoo gargaarsi jiraate irratti hirmaadhaan dandeetti gargaarsi yoo gargaarama ta'e jechuudha. Garuu akka namummaa tokkootti inni nan uffadhee jiru uffannaadha miti kun amantaa koodha. Macaafa qulqulluu jedha asirraa garee hin jedhu qulqulluu jedha achirraa waan ittiinidha malee garee ijaaree yookiin garee tokkummaadhaan garee uumee waan amantaarraa dubbadhu tokko hin qabu. Ani amantaa nama kamiyyuu nan kabaja. Ani amantaa koo immoo ofin beeka waan ta'eef namaaf miti kan namani waan ta'eef garee nan barbaachisu amantaa kootii fi dingilcha kana si deebisuu barbaada. Galatoomii jarri fakkeenyaa fi waa'ee barsiisota ta'aniitiin miidiyaa kanarratti waa'ee kiristaanummaa irraa dubbatanii warroonni garee ijaaranii miliyooniin mana hidhaatii baasna jedhanii sochii godhaa jiran maallaqa walitti qabaatiin hin jiranii. Sirriidha hojjetaa jettee ni yaaddaati akka kan keetiitti jechuudha. Namni tokko fakkeenyaa fi musliima keessa ta'ee islaamummaa keessa ta'ee namni tokko musliima jedhamee yoo amantii biroo kan arrabsu ta'e anamaaf hin taane jechuudha. Anamaaf hin taane. Seerri irratti fudhatamuudha qaba. Asirratti soorri. Ebalu sirrii hojjete jedhamee takka infitadha xumura dheera. Dhiifama naa godhe. Jarri kuni warroonni isa baasna jedhanii sochii godhaa jiran kun sirriidha jettee ni yaadda akka kan keetiitti. Maaf jennaani gaaficha kan keetiitu waan kana fide jechuudha. Sirrii hojjetaa jettee ni yaadda akka kan keetiitti. Dhiifama namoonni nu dursan baay'ee jiru ani dargaggeessa garuu dhiifama naa godhaati. Asirratti gamaalan jechuu barbaada. Abdii Raggaasaan fakkeenya si fudhadha. Abdii Raggaasaa amantaa kiristaanaa arrabse moo arrabsine? Arrabsaa ture moo arrabsine? Garuu immoo no. Waa'ee nama biroo keessa seenuu osoo hin taane waa'ee miliyoonii kanarratti osoo nagaa fattee gaariidha. Waa'ee gara birootti seenuu sirriidhaa miti. Dubbii qabdi miti dubbii. Ani immoo isumarratti immoo isumanni kiristaana arrabse immoo miliyoonii maannoo abdii gargaariidha. Raggaasaa si kennuun miti barii. Amma jarri kuni gargaarsa namummaa gargaarsa oromummaatiin gargaarsa amantii toontaa. Eeywa amma fakkeenyaaf isa baasnaan kun nama yakka hojjete kana inni yakka hojjenne seera malee qabamee
akkas godhamee kanaafuu bahuudha qabaa warri jedhamee socho'u nama kamiinuu haa ta'u namni sun sirriidha hojjetettee yaaddaa jedhe gaafii kootii bara. No gaafin ani sirrii hojjetee sin jechaan jiru har'allee miliyoon idda gaafa dhalateeti sirriin goone jalqabaa kaasee dubbadheerani yoo ina mantate erga gaafa dhalateeti namni nama ta'ee oromummaadhumaan maqaa oromootiinuu udaan nyaachuun isaatu sirrii miti amantaa kam keessatti ilaalamu yoo ta'e jechuudha garuu an sirrii godhetoo hin taane nama kanammoo qaama seeraa jala galee namni kun to'atamuu qaama seeraatiin to'atameera miti qaama seeraatiin qaamni seeraa ilaalee seerumaan bulla waan ta'eef jechuudha. Macaafni keenyas immoo abboomamaa seeraa fi mootummaa keessan abboomamaa waan jedhuuf isa kanaaf jechuu barbaada. Deebiin adeemsisteetiin hin jirta maaf jennaan deebii makan isirraa wanna jechuuf barbaade maaf jennaan namni kamuu seera hojjeteeti miti tokkoffaa irratti wanti nuti sochii goonee fi miliyoon dhugaadha taraa namaati. Seerri qabee erga seerri qabee adabbii ofii ni argata garuu ammoo wanti nuti jala buunee fi wanti deebiillee sii ta'uu qabu namni tokko yakkatti dhiyaatee nama yakka hojjete san duubaan namni biroo namni dhiibbaa godhu tokko yoo jiraate namni seeratti nama kana seeratti dhiyeeffatee duukaa hafuun abadan inuma hin taane maaf hanga adabbii isaaf barbaachisu argatu sanii mucaa kana akkas godhii fi akkana godhitu yakka kana keessa buusee jechuudha warri sun har'allee hanga guyyaa har'aatitti akka inni yakkarraa yakka dabalatu godhaatiin hin jiran maaf isa baasuudhaaf gaafa mucaan kun ammallee achi bahee kana amantii kana qofaan osoo hin taane kan birootitti illee ce'eetiin yakka biroo dalagaa jechuudha. Nama yakka dalaguudhaaf deemu kana adabbii isaa argatee of baree yakka itti jiru isa irraa akka inni of baree bahuu fi seerri tokko yookiin ammoo adabbiin tokko kennamuufii qaba jechuudha. Akkamitti adabbiin kennamaaf jedhee namni biroo yoo duukaa deemeetiin hin jedhe nullee duukaa haafnu jechuudha. Maaf akkuma isa deeggaranii achi isa baasuu barbaadan akka inni adabbii argatu gochuun dirqama keenya waan ta'eef asumaan deebii sii ta'a jedheetiin yaada dhiifamu nu godha tokkee jidduudha isinitti seennee abummaasii irratti illee dubbadhee afwan nu jedha inshallah itti fuufa. Yaada namoota mana murtiin ijoollee taaptaa godhaa gaa'isa abummaas dubbadhaa taaptaa godhaa gaa'isa. Dubbadhaa. Nama waan raawwatame bar tokkee harkan jiru gingilcha harka an harkan jiru seera jala jiraame. Mootummaa biyyaa jala jiraame nutu mootummaa jala bullaame nuyi kan murteessu no warri eega gartee nama zimbiloo bakka nama taranyaa tokko jettan birrii sassaabee yakkama arrabsoo deeggaruun maali? Waan gaafii deebisuu qabamu anyway mana murtii jira murtii fixatee waa baratee irraa isaafuu gaarii waa baratee hawaasuma kana isa keessattuu gataa deemu seeraa baratee seerri jira. Addoo mootummaa jechuun nama murtii namatti dabarsuu jedhee baratee gabboo qaba fixatee mootummaan haa baasu hanqatti murfatu torbaan tokko itti murteessee mootummaa yeroo barsi baasu waraqaa wayiitiin si baasaa bar waasi kanneen hoo siyaasaadha jecha jedhamtees waan akkanaa kana yeroo biraa yoo kan raawwattu taate akkanaa jedhamu yoo biyya sanii takka adeemee biyya biraa raawwate malee biyya san keessa jiraate kanaaf seera gartee uummatuma gartee mana murtiitiif dhiisaa warra birrii sassaabee jechuun dogoggoraan qabamee gartee nama walaba nama qulqullu maaltu qulqullu isa taasisa aadaa oromooti udaan nyaatee amantii nama arrabsaa huccuu dubartii fakkaachaa uffachaa tutumaachaa uffachaa ortodoksii arrabsaa peenxee arrabsaa kan arrabsu kun nuuf nagaa warra amantoota inni kun amanaadhaa dura maaltu isa amansiisa yoom amanaa ta'e yoom kiristaana ta'e eenyutu cuuphe yoom kiristaana gooftaa yesuus yoom fudhate eenyu fudhachiise legalle islaamas akkama keessa hin wanta jedhee bara legalle ortodoksii keessa ture duraanis kuni daldala feemasa ta'uudhaaf kallattii kanaan deema kan islaama keessa waan akkanaa raawwatuufillee jiilcha ta'a kan achi keessaa kan biraa ta'eefillee jiru jiilcha ta'a jechuudha kan biraa kan waan kan raawwatu hin jiru jechuudha kanaaf zimbuloo raawuu dubbachuu osoo hin ta'in amrii mootummaa harka dhiisu kabirri sassaabus waan sassaabuuf na dhibee birriin isaaf hin dhayitu atummaan nyaadhu birrii gurratte maqaa eenyutiin gartee kanuma jenna inshallah nuti oromoon takka kalees arraasi ilma dirribaa kana jennee addan baanu waliigallee so biliyoon tokko sasiinatti barreessu jira so akkasii oromoo waliin jiraachuu jirre kalees arraas boruus waliin jiraanna waliigallee amantii keessi kabaja kiyyaas amantiin taabbaatti waan feet amantii qabaadhu qabaachuu baadhus oromummaan waliin jiraanna namummaadhaan gaafa achi keessaa daangaa amantiitti yeroo tarkaanfate
warri amantaa isa keessa jiru dhorkuu qaba dura. Islaama keessaa namni tokko daangaa yoo tarkaanfate islaama dhorkuu qaba dura dhaabbatee yoo caljee deeggaree jechuu islaamni waan sana. Galee warri sooshaal miidiyaa irraa akkasii warri sooshaal miidiyaa irraa seeraan bulu duraanuu warra lafa jiru seera jala jira. Naafi tokkeen seera jiru seera tiktook jala jira malee seera mootummaa jala jiru miti akkasii bara. Seera tiktookii firaayii malee seera mootummaa firaayii kan jirru bara namni lafarra jirtan biyya jirtan biyya namaa keessa jirtanis seera mootummaa biyya sanii firaayii eega. Bakkuma feetattu amantaan feete kabaja qabdii jechuudha. Seera amantaa keewwata kaayyamee jira jechuudha murtii. Haggaan qasiidhaan ji'an qasiidhaan walii galee jechaa fi gochaanis itti hidhamuun jirti. Kanaaf akkasii kun walitti nun buuftu nagaa yoo kana seera malee gabbaasanii booda mucaa miisisuu deeman. Dhaabbadhaa warri birrii sassaabdan birrii teessan keessa qabadhaa warri birriis baastan leenca jettanii. Kana maguluun jirtu akkasii kiyyaa keenya galatoometi eebbifame. Salaam alaikum. Salaam alaikum takka Musee takka. Takka Musee. Biifama naa godha. Dubbadhaa. Ustaaz Rabbi sinaa fi'u. Rabbi sinirraa kaasu inshaallah. Amiin yaa Rabbi. Yaanni inni gabaabsee kennuu barbaadu asirratti irratti tokkoffaa reefuu nichaan kaaseetiin jira. Maa inni sunis gurbaan kun nama taraadhuma nama beekamtii hin qabne nama dhiibbaa wayii uumuu hin dandeenyedha jedhee tokkoffaa mucaan kun eeyyin akkas garuu mucaan kun nama dhuunfaati jenneerraa dubbachuu hin dandeenyu mucaan kun nama dhuunfaa osoo hin taane dhaabbatadha jedhee nama naan baay'isawee mucaan kun dhaabbatadha dhaabbatoo akkaataan gurbaan kun dhaabbatetti ta'ee gurbaan kun gaafa ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabsu ergamaa rabbii xiqqeessuudhaaf yaalu allahan arrabsuu barbaadu qophaa isaa hin turre adda isaa hin turre isa duubaan hooggantoota amantaa kiristiyaanaa turan shufu hooggantoota amantaa kiristiyaanaatu gurbaa kana duubaan hiriiree gurbaa kana oofaatiin ture jechuudha kanaafan dhaabbatadha malee nama dhuunfaa miti jechuu barbaadan so eenyu fa'i hooggantoonni kunniin gaafa jennu hin beektu sin hundi keessaniyyuu miidiyaa kana gubbaarratti warri garee wangeelaa jedhee garee jaarratee okay tiimii addaa bobbaasee garee kana miidiyaa gubbaarra deemaa jiru kun eenyu akka ta'e hin beektu keessan warra barsiisaadha raajiidha faarfataadha wangeelaawidha ofiin jedhanidha kanaafuu gurbaan kun gaafa ergamaa rabbii arrabsu jara kanatu arrabsaa jira jechuudha har'a gaafa gurbaan kun hidhamee to'annoo seeraa jala oolu gurbaa kana osoo hin taane akka hidhame afaan warra isa duuba taa'ee hoo isaan jedhuutu hidhame jechuudha. Okay. So kanaafu nuti kan dubbachaa jirru ammas baalaggee akka kanaa kana bakkee isin jirtu hundatti gurree seeraaf dhiyeessuun dirqama keenyadha. Kun kana lammaffaa irratti akka dubbachuu barbaadu gaabsee gaafa baalageen tokko qabamee hidhamu baalageen sun nuyi nu fayyada jechuu osoo hin taane baalagoonni biroo isarraa barumsa argachuudhaa qabu jenneeti. Baalagoonni biroo akka isaan islaamummaa hin arrabsine akka isaan ergamaa rabbii hin arrabsine barumsa argatu. Barumsa isaaniif ta'uudhaa qabaa jenneetu tarkaanfiin akka kanaa kun akka isaan irratti fudhatamu gochaa jirra. Lammaffaa amma biyya Beeruut keessatti ijoolleen biyya Beeruut jirtan tokkummaas dubbisaa anas dubbisaa karaa keessaatiin baalagee tokkotu jira. Baalagee tokkotu jira ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabsaa turte hundi keessan dhageessaniirtu dheetan yaada sagaleedhaan jechuudha viidiyoodhaan jechuudha barreeffamni illee jira keessaan nu dubbisaa ijoolleen Beeruut jirtan ijoolleen dhiiraa nama 2500tu jira. Nama 2500 kana keessa namni Beeruutiin jiraatu namni waraqaa ID qabu namni dhimma kana raawwachuu danda'u namni 2-3 dhabamuudhaan hin danda'u jechuudha. Kanaaf warri beektan duwwaan keessaan nu qunnama anas haa ta'u tokkummaas haa ta'u gingilchaas Ustaaz Abu Mu'aazinis keessaan dubbisa. Okay? Inshallah kanuman jedhanii Ustaaz itti fufaa dhiifamaa tokke. Bumaas. Jirra. Kabajamoo bakka jiraatanii waraana qilleensa irraati waraana lafoo immoo qabanneera nuti inshaallah. Anis waa muraasa tokko isinii qooduu fi innis maanni amma qilleensa irratti waan ta'amaa jiru akkuma jirutti ta'e lafoo immoo ijoolleen qabamaa jiran jiru saaxilamaa jiran jiru. Shaadaan qabadde jedhiiti. Naqa baana jiru taappi godhaa sirriitti naqa baay'eera gaayis.
maqaa shaadaa qabsiisuu yookiin karaa dhugaannaa galee shaadaa qabadhaa sana fakkeessanii ijoolleen akkasitti ijoollee yuunivarsiitii jalaa bilbila akkasitti saamanii badaa jiran jiru beektu. Innaa waan baay'ee jira. Amma garee wangeelaa warri ofiin jedhan kuni lafatti kara keessoo wanta isaan hojjetaa jiran dhugaama dubbachuuf an baay'een jala bu'ee hordofaa. Guruupiin hidhamee dhaqaa shaadaan qabadhee karaa dhugaannaa galee jedhaa akkas godhaa. Kun hin eegamu isaanirraa. Namichi sun yakkamaan sun qabame taanaan ammas rakkoo biraa keessa gala. Asiis hidhamaa achiis hidhamaa karaa meeqa kasaru jechuudha. Ani itti ilaan jiru maaliifi amboo keessa taa'ee hojiin hojjetaa jiru warra akkasii irratti hin qabsaa'ani. Waraana lafa isiniin jedheera. Abu Muaz waan agarsiiftani waa sin duuba jira Abu Muaz. Okay. Warreen jooyi kennaa jira. Waan sagalee si jala jiru kana balleessoo Mustafa. Sagalee nama amma si baasu jechuudha. Adabamtee tati si baasu bayi Mustafa. Olensiya. Tokkee dhiibamuu biliyoon istuudentii ol galchi. Bayi obboleessa kiyya bayi. Ililli argadhu. Laashitti hin galanii. Zamana bilaashii miti. Wanta inni jalaa kaakaa godhu kuni wanta biraa fakkaate jechuudha. Yaa taaptaap godhaa. Eenyuun galcheette Abu Yaasiriin faa galchaa. Biliyoon istuudentii yoo jiraatanii filaaworii darbadhaa. Biliyoon mooditarii nu gargaara Abu Yaasir tokko faa abaaboo darbaa ture nu galchaa. Kan saamaa warri ingilutti kenneera. Ammasitti. Dhagaya oduu atattamaa wayyoo jedha gartee ilmi dirriba. Mootummaan barbaada. Biliyoon jiru kaa sube. Injiraan si'a. Biliyoon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee fooloo godhaan mana kana fooloon goone kaayisa. Sagaleen hin deebine ammallee. Jirtu itti fufaa ustaas. Sagalee Abu Muazin gaafadhe akkam maalirra jirtu toobataa jirtu moo toobachiisaa jirtu moo Man shaadachiisaa jirtu moo yaadachiisaa jirra. yaadachiisaa jirtu bakka maashaallah innis amriidha. Quraanni suuraan 51 lakkoofsi 55 akkas jedha wadhakkir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin 56 wadhakkir bil quraani man yakhaafu wa'iidin فذكر إن نفعت الذكرى جده كذبر فذكر فما أنت بملوم جده كنافو يا دشي سندر كمدا أمتا أوما سوالله أوما سوالله نما فوق أولي والله Wanni tokko yoo kuni uumaan nama asii nama Uummata dhama eegan. warningi takka nama wal nama lolchiisaa beektu afaan qabatanii yoo ta'an malee. Maaltu? Itti dubbate Umar kidatti bilbile. Araaramtanillee daayyuu. Araaramtanillee daa. Nama bareedaa. Ati onko wanta teesse agusuufe uummata ajaa'iba sillaasee jechuudha. Balaadha barichi kun baruma wayitii. Yaa biddaa amante ammas. Waa birbirreessa. Ammoo warningi kenneera. Eenyu tanaaf hawwee agarsiise. Ay salphataa jirraa gaa'is. Abumaata eenyu godhaa yeroo tokko. Koppilingi godhaa meeshaa. Abdootti deebisaa himinan shakkii abumaata abdootti deebisaa. Ana. Abdootti deebisaa hime. Warri ginna fixeera. Namni viidiyoo agarsiise malee hin jiru miti. Maa koofiyyaa. Bakka ijoollee koppilingi godhaa warri kun. Koppilingi godhaa mime. Koppilingi. Sagalee TikTokiin viidiyoo Mustafa sagalee si jalaa. akka duraan. Akka duraanii miti viidiyoo bayi jedha dirqama TikTokiin alammaa kana. Yeroo duraallee viidiyoo jibbaa ammoo viidiyoo baa jedha. Isaa kuma 500 bor kabajuuf deemaa jirra. Darbees immoo riippoortii namni godhus hin dhabamu akka tasaa. Ajiib kuma tokko bichaatti si hafee daa'ima maashaa Allah. Ijoollee Ofiikum manni kun mana daawwaati. Daawwaatu gaggeeffamaa jira. Mana daawwaati. Mana hattuun keessatti saaxilamtuudha.
mana baalagiin keessatti seera qabattuudha waan ta'eef hundi keessan mana kana koppiliin godhaa akkasumas taaptaap godhaa taaptaapiin 500 hin galle ana biraa 500 hin galle barakallahu fiikum taaptaap godhaa isinis gahee keessan baadhaa by the way taaptaap gaafa gootan koppiliin gaafa gootanu hattuudha seeratti dhiyeessaa jirtu jechuudha baalagiidha seeratti dhiyeessaa jirtu jechuudha daawwaadha gochaa jirtu jechuudha normaalii tokkummaa qofaa miti ustaaza bumaas qofaadhaa miti okay hundi keenyaayyuu waan dandeenyuun gumaacha gochuudhaa qabna jechuudha. So taaptaap godhaa 500 hingaa miliyoona galuudhaa qaba. Miliyoona galuudhaa qaba. Gaafa namni baay'achaatiin deemu yoo taaptaapiin xiqqoo hin ba'in nama qaba. Okay? Kanaafuu taaptaap godhaa barakalla. Takka tokkummaatti kennina. Barakallahu fiikum. Dafa hundi keessan. Najira miti Ahmad, Ustaaz Ahmad. Jirta. Maal basaa irratti gaggeeffamaa jira moo maa warri ingila siin irra taa'aa jira ijoollee hundi keessan moo bakki jiraate mubaarakiin ollu galchaa mubaarakii illee dhiifama waan ta'e gaafadhaa boo hay mubaarakii anaaf bu'aasitti balaa buuse asii deemee natti bilbilee balaa natti buuse isinii walii daraarume mubaarak hojjete jiraatte maa godharbi hundi keessan nu taappi godhaa. Maa addumatti irratti hibina waan bira amata birrii baate malee ta'u mubaarakii. Hundi keessan taap godhaa hundi keessan taappi godhaa egaa warri miliyoon dirribaa tiksaa turtanii rabbi raamata isinii haa godhu. Hoolicha kana isaa daganna maatii isaanii taduu as rabbi raamata godhuuf hoolicha kana warri bira immoo ana irra caalaan namoota tokko fa'aa yoo aanan poosti godhe fa'aa fudhatanii an yaa sabaa amantaa maamma kana arraba gurbaa sanaa fudhatanii deemtan amma waan an dubbadhe fudhatanii deemtan barreeffama feesbuukii irraa fudhatanii deemu akka waan mana murtiitti irra dhiyeessaa jiranu awwaana maan jenne inni yakkamaadha jedheen dubbadhe malee fakkeenyaaf nama nagaadhaa yakkaman jenne yookaan amantaan kiristaanaa yakkamaadha hin jenne balleessaadha hin jenne amantaan kiristaanaa akkas hin jenne nama tokko waan irraa dubbadhe isuma san na arrabsanii deebisanii amma poostiin faasa irratti na dhiyeessaa jiru waan an poostii godhe wayitu jira waan sana nama dhuunfaa miliyoon qofa irratti xiyyeeffadheen jedheen malee wanta biraa miti yookaan nama abaluu hin jenne yookaan amantaa hin jenne namuma tokko jechuudha. Tanaa warri ijoolleen kiristaanaa maadhii isaan nan arrabsinaa isii an amantaa keessan tuqaan jiru amantaa keessanii waa jedhaan jiru nama keessan tuqaan jiru nama tokkitti sunis miliyooniin nama isa deeggaruu dandeenya seeratti dhiyeessina nama miliyooniin deeggaru seeraan gaafanna jechuudha deeggaraa miliyoon qofa osoo hin taane haala danda'amu nama islaamummaa tuqe hundayyuu seeratti dhiyeessuu waan oolu miti kana jechuun amantaa wayii xunna yookaan amantaa kiristaanaa wayii xunnaan ofii seera keenya eeggannee kan namaa seera eegna malee keenya qofa miti jechuudha seera jechuun ofii isin tuquun seera cabsinee amantaa faallaa arrabsuun seera cabsinee isin arrabsine osoo hin taane keessanis eeggataa nama nu arrabse immoo ofirraa difeensi goona jechuudha karaa dandeenyeen boskii miliyoon dirriba eenyuun Ahmad eenyuun boskii sana miliyooniin keessa kaa'ee. Ay amma nageenya isaaniitiif jecha haa dhoksinu. Nageenya isaaniitiif. Iya, nageenya isaaniitiif jecha haa dhoksinu wallahi billahi. Alhamdulillah. Garuu dhibba na biraa qabda jedhi namicha boskii keessa kaa'ee sedaan. Ara kuma hundaaf malee kumni itti xiqqaata abbo. Hai. Ittuma cuqqaale bari ittuma cuqqaale. Dirqama namni tokko beektaa amma. Otoo harka kennuun gadda duujoo otoo afaan biraan gahin harka nu gadda. Amma uummanni kuni inaara namni tokko beektaa miira isaa to'achuu hin danda'u. Mucaan kadhaa jiranii inni waan isaa sana inni waa duraa sammuu isaa jeeqaa jira. Harkan nu gadda jennaan gadumatti dhiisi harka. Gadumatti dhiisi achumaan dhiiga darbate harki bara irraa dabsan malee kaameeraa kun achumaan dhiigni bahe bar. Harkisaa akka kophee yeroo tokko paarlaamaa Iraan keessatti darbame tokko Iraaqiin keessatti darbame kopheen sun ikko birri miila meeqatti gurgurame abumuwaal. Buushitti darbani kopheen sun Saudiin nan biteetti miliyoona meeqatti. Harka isaa kanatti caarrataatti hin baasa. Waan isin ajaa'ibu wallahi waan na ajaa'ibu yeroo hundayyuu waan hin kolfu waan na kolfisu maal akka ta'e beektu mee Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufaniina haa qabanii dhufanii tarkaanfiin irratti haa fudhatanii jedhee akka gootaatti fokkoraa ture dhaalachaa ture beektu miti garuu Nabiyyi Muhammad namadha Nabiyyi Muhammad dhufanii isa waa gochuu hin danda'an garuu Allah subhanahu wa ta'ala inni Nabiyyi Muhammadin biyya lafaatti addunyaatti rahmata godhee isaan ergee gurbattii kana maal godheera qabee kaballaatti naqsiiseera jechuudha. Isheen kaleessa ergamaa rabbii arrabsiteetti qoostee qalbii keenya garaa keenya gubaa turte.
har'a garuu Allah subhanahu wa ta'ala ishee qabuudhaan gammachuudhaan okay keessi keenya fayyee jiraachuudha normal diinni islaamummaa gaafa akkanatti mataan ishee gadi cabee akkatti iyyitee akkatti boochuu arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru waaqayyo si oolcha waaqayyo waammadhu jedhan waaqayyo oolchuu hin dandeenye Yesuus Kiristoos si oolche Yesuusii waammadhu jedhaniin Yesuusii waammachuu hin dandeenye wayyoo jechuu jammare Allah jechuu jammare Allah isaa arrabsaa ture soo sakaan namatti tola baay'ee amma maaltu bade beektaa Ahmadi warra ortodoksii balleessanii turanii beektaa gaafa nakkasan ortodoksii kana arrabsee jedhu otoo tarkaanfii fudhatanii dhufee mucaan kun qocaamee amma tokko Arra darbee bara naasuudhaan qaarra darbee Timbari tokkummaa nageenyaatti miidiyaa gubbaatti bar nutu hiisisee ka hiisise ijoollee musliimaa miti nutu hiisise chaartii bara ortodoksii nageenyaati. Seenaan jarri maaliiti zarree gaa maaliiti zarree hin dhiisanii. Haa ta'u dhiisa haa ta'u maannoo achitti waaqayyo jechuun walitti yaada ture. jiru si sagalee isaanii bar faranjiin barbaadaa jirti waggaa meeqa dura isaan dubbatan awaa keessa deemtee beektonni barbaadaa jiru bar isaan dur dubbatan sagaleen isaanii barbaadamaa jira nuutati qoosaatti qoosa. Ilaa ijoollee waa isinii dhaamna dhugaa dubbachuu fi waan xiqqootanii waan akka xiqqootti ilaaltan jireenya keessan balleessuu danda'a. Fakkeenyaaf ijoolleen biyyoota Arabaa Afrikaa fi bakka eeshuuma kana keessa jirtan dabalatee biyya keenya Afrikaa dabalatee jechuudha. Waan isin akka xiqqootti ilaaltan jireenya keessan balleessuu danda'a. Fakkeenyaaf amantaa kana tuttee jireenya kee guutuu danda'a. Amma mucaan tokko Jibuutiitti mucaa Oromoo sanaa intala wayi fammasuufanii feemesii ta'uufan quraana kuteetti dhimee guutuu fudhattee firdii mana hidhaa keessa jirti. Jireenya sii dhabde jechuudha. Jireenya guutuu dhabde waan akka qoosaatti ilaalte jechuudha. Akka qoosaatti ilaalte jireenya guutuu waan dhabdeef isinis waan akka qoosaatti ilaaltanii jireenya keessan hin dhabinaa utuu isin hin miidhaminin isinii dubbadhaan ijoollee keenya faallaan musliimotaa warra waa arrabsitan osoo hin miidhamin walitti muwayya waan ta'eef wanti isin akka salphaatti ilaaltanu musliimota biratti salphaa ta'uu dhiisuu danda'a gatii isin kaffalchiisuu danda'a jireenya keessan fuulduraa jeequu danda'a miira keessan to'adhaa ollee nama erbee wayitaatan yookaan nama salphoo wayitaatan jireenya kee akka hin dhabneef of qusachuuf yaali. Jireenya kee akka hin dhabneef of qusachuu yaadi. Ollee amantaa sana dhiiftee jireenyuma keetiif ofumaa yaadi bakka nama biraa dhiisi. Kanaaf warra amantaa kiristaanaa hordoftanii waa arrabsitan tokko yoo jiraattan amantaa faallaa waaqeffataas ta'e wama feete. Jireenyuma kee hin dhabinii hin miidhamtaa rakkoo sirra gahaa asiin jenna. Boodannaa rakkoon sirra ga'e sitti iyyuurra amma dura buufnee sitti mu wayya jenna ustaas itti dabalaa waan dubbachuu jettan. Walaloon barreessu jira ilma dirribaatiif. Walaloo maal jettu? Akkana jette. Congratulations. Congratulations. Dhagayaa warri TikTokidha. Oduu hatattamaa wayyoo jechaa afaan saatu hama. Baga ijaan gartan warri TikTokidha. Qabamuu hidhamee miliyoon dirrima. Gara laafaa khalqii rasuula aalamaa filatamee ergame cufa ilmaan namaa akkamiin tuyta yaa ilma dirrima yaa namicha jaama kunoo sitti dhufe leenci fakkii namaa siifiin hima kan si qabees Alii Muhammaduma wayyoo jechuun kee amma irraa uffaa namaa yaa miliyoon dirriba wayyoo jedha eenyutu naaf dirmata leenca ibsee huukee maaf dagattaa saree Itoophiyaatu hin geessu ati hanganuma iyyensa keetiin mee eenyutu siif dirmata xiqqaa guddaan namaa gareen wangeelaa leensumarraa baqata waan duraan laayif irratti daleeyde kunoo ifumaaf laayif irratti argatta ergamaa Khaaliqaa leenca ija kuulaa abbaa rahmataa bar madda ija kuulaa gosaa fi lammiidhaan yoomsi madaala kan akka keetii hin jiru yaa kan ija shalaala hubadhu yaa gurba kabajaan kintaala rasuula keenya tuyxee ifitti hin buusin balaa
أستي متي آخرت اللي سي أجت يا جرتي هم تون ونجلا مليون دربا شباب نكينيا كان نيروبي دا نوفي دا هيدا جبيسا دتشي جلا نوفي دا تي دتشي جلا أكنا خطابو جرا ما سني خطابو جرا كذا فايين دبساتري سايد ما شاء الله بقت كتبت بقت كتبت يا مليون دريماتي مليون دريماغا أما إيجاسي اتباشننو قمنا يو أستاذ جيتو كغوتو أن واني سنجايب أستاذ أن تكا فولو قد إمبيكو دروما خاصة جيتشو أن فولو قد إمبيكو نترو فا فيديون سا إنو ما نترو فا كوان إرغما وينا براكبو إسومان إن دقين فدو سومان والدربون إنو ما نترو فا وانزا واللالي أن qalbu mabaqaan fakkeenyaaf amantaan maallee na rabsu waan amantaan rabsitu kana fooloo godhee isin hordofuu illee hin dhaggeeffadhu illee dhowwaa dubbachuu dhee komentii illee hin barreessu mucaan kun inuma natti dhufa ahiyyeedheeruman qalbii cabee bira darbu inni nyalle amma akka aliin keeniyaa jiru nan beeka kanuma dura waggaa dura nan beeka jechuudha inni yenne waan akkana mucaan keeniyaa waan jiru natti fakkaachuu dide yeroo tokko poolisoota magaalaa Finfinnee arrabsuu jedhee Kanaadaa galeeree xiyyaara eenyu wayii baqattootaa wayii poosti godhe gaafa sanan dhuguma akkamitti mucaan Kanaadaa gale mucuma kana eenyuti ispoonsera ta'ee Kanaadaatti fuudhe mucaa baaragee kana hidheen garuma koo keessa callisee dhiise Kanaaduma jiran si'aa jira jechuudha. Inni achi taa'ee poolisoota magaalaa Finfinnee kana tokko tokkoon dura bu'aa isa boodaa isa dura hooggantoota jiran hunda arrabsee fixi achi kee amantaa ortodoksii kanatti darbe achi ga'ee salaalee arrabse salaalee fi achi booda gara salaalee kanaaf uummata jimmaa kan arrabsuutti ka'e achi ka'ee ortodoksii eegale achi ka'ee musliima eegale jechuudha. Uummanni kana hunda ilaalaa ture jechuudha. Booda saree gabaa lixxe ta'e wayyoo ta'e jechuudha itti galee. Dhiirri akka sana foron qooquu hin marfameen jira jechuu eegale addu'eedha qaqqaba. Namni wayii badalatti rukuteera jechuu eegale jechuudha. Dhiirri sila qabaan dadhabee ana malee dhiirri hin jiru jedhee ani eenyuyyuun sodaadhu viidiyoo isaa idiit godhee gad lakkiseera jechuudha walirratti fidee akka dura after before isaa jechuudha. Ani eenyuun sodaadhu abbaa fedhe hin balleessa jedhaa ture. Garuu hin balleessin. Manuma isaa sanis silaa jedhani maskootiin sanuu mana hidhaa fakkaatti bakka hidhaa inni keessaan irraas beesan fakkaatti. Ustaaz mana hidhaa qayyarre malee manuma hidhaa ture mana hidhaa qayyarre malee hin balleefne malee manuma hidhaa qayyarre. Harka kee maal takka na godhe nani daljeesi. Isan darbadhee eeboo awwaaratti qabuu jedhe. Gaafa leenci dhufee harka kee maal takka na godhe isan dhakaa gada galcheedha ammoo funaanu itti. Hin saamamee jedhan duba sirra ta'anii maal saama maal qaba goojjoo mana hidhaa keessa ture maal saaman. Waan uffatu waan nyaatu hin qabu maal saama maree. Firaasha tokko haa waggaa 20 karaa firaasha tokko qofaa allaa tokko cita algaa hin qabu. Algaa hin qabu. Hin saamamee. Akkas jedhanii bara birri isaa saamamee tumamee. Algaa qayyare inji jedhee inni tanyitoo dhummi walo jedhe namichi. Afaan Kiswahiliin beeku Ingiliffaan beeku afaan Booranaatiin taasifte poolisni CIA'n FBI'n jara jechuun CIA jedhanii CID. So walkee itti haasaan agadi beesan. Warri miliyooniin deeggartan nuti gammachuurra jirra. Akkana qabnee gaafa isin harka dhaatu ta'e siirkaa fuun akka durreetti. Hanqa inni takka agartee hanqasu sharaa hidhadhaa isinii nuti as teenyee taaziyaa isaarra ni haasofin. Hanqasuu akkana teenyee guyyuu mana tokkeen nu haasofin jechuudha. Abarakoon mucaan sun kanuma lubbuun immoo mana hidhaa seene waan galateeffatan. Hin gabbatee yookaan hin gabbate. Tiktookii duubaan waatti erganii arrabse jedhanii waasii kana biyyaan baasna hin baata biyya sanii UN si baasti islaamaan na rakkeettee akkana jedhanii baritti haasawanii qallatee nyaatu mana keessa oolaa gadi hin boo waa bitachuu hin beeku afaan biyya sanii hin beeku. Raafuu gommanaallee bitachuu hin beeku waan takka distiin mana san keessa jirti. So Ugali. Wanna sin ajaibu Abu Muaz. Gasiisa kana guyyaa tokko argeen waliin ga'u gasiisa kana irratti inni waa imunni waa nama jechuun gaa lallabuu fi way mujuma kana akka eegan nama musliimaa rabsuu eegaleeti gastiin isaa waliin ga'u way maatu moo dhalatee kana mucaa wal saamame edaa namni amantiin kun arrafamuun jaallataayi waan jedhamu natti dhagaame jechuudha warri amma achitti lallabaa turan mana hidhaatti lallabanu. Ijoollee wanti warri 500 jettan nama 400 nu hanqata gana nama 400 nu hanqata hundi keessan fooloo godhaa kongoraa jedhaa jirtu fooloo godhaa 400 hanquudhan mallee. Kanaaf warra achitti lallabaa ture jechuudha warra achi keessatti lallabaa ture yookaan
miliyoon keenya goota keenya mana amantaa ta'e abumuwaas mana amantaa wayii ta'e waldaa seen waldaa maal jedhaniin maali manuma amantaa wayii ta'e maqaan Yesuus seen amma gaa mana hidhaatti gastee banatu achitti itti lallaban warri sadii garan mana hidhaatti miti bara mana murtii irra dhiyaate bakka murtii namni nama hojjedha qaama itti kan malee mana hidhaa keessaa mi bara bakka murtiiti. Amma viidiyoon isaa sun seeratti nu dhiyaachuu qabanni mana murtii agarsiise suni firdi of danda'aadha. Kana hin gaafatama gana eenyu telefoona sakkannee farachim inni firdiin kun isa waajiin itti farade jechuudha fira kooti jedhee itti dheeressu jira akkana jaasanu cufeetiin dubbatu viidiyoo akkaniif dura qabee laan akkana qabeeti waajiin as ta'e waajiin taaptaap godhaa jaa isaa beeti beessoon taaptaap godha isaan hundinuu muutii irra jiranii bara hundi warri afeeres ka afeerames muutii irra teesse inni akkana jaa amma hidhaa tirfii itti dabalee jechuudha waajiin mucaa sana itti farachiise tirfii itti amma mana murtii kamuu seerri kamuu mana murtii achi teessee mana murtii viidiyoo waraabdee akkas onlaayinii irra oolchite taanaani kaabineen miidiyaa irra oolchinaan si adabsiifti. Namtichaa jedhee jedhan waa qalamaas hatee fida killees hatee fida waa hatee fida guyyuu osoo deemuu xiqqoon tun nun geessu waan guddoo nuu fide jetteen gartee waan gurguddoon haadhaa keessa jedhee sangaa qabee way dhokoysuu danda'a miikaa keessa feestaala keessa kaa'uu danda'a akkana godha sangaa kana boochisaa karaarra deemin achi qabame tumanii cafaqanii caccabsanii harka isaa kana wal qixxeessite qeeroon wayyoo galee manatti haadhaan harkini olii siyaatuun hin jirtu jedhan gaafaan qalama daftara lukkuu puuphaa handaaqoo hunda si fidu buddeena si fidu osoo na dhoowwite akkanan ta'uu jedheen jedhan kunis namni isa hidhe hin beeka nuu miti warra islaamaan komatu garee wangeelaa komata booda inni nuu hin hima gartee maaliif as dhuftee si jedhan barmanni murtii maaltu si fidee maaliif poolisni si qabee waggaa 5 jedhamee bayi shaadaa qabataa naa nuuf fidda guyyaa sana akka nuuf fiddu naan beeka shaadaa qabatu akas Video waraabuu taate nuuyyuu waraabnee nama lamaa toofe tokko nama lamaa toofe nuuyyuu poosti godhaafii jirra sagaleen kee jira ustaaza hin jira ijoollee follow godhaa nama 300 nuuf guys itti fufaa nuuyyuu poosti godhaafii jirra viidiyoo waraabaafi jechoodha ani kan jedhu namni tokko mana hidhaa mana sirreessaa keessa jiraatee bilbilli isa kennamu jechuu yakka hamaa akka ta'e namni kamuu ni beeka. An wanti na ajaa'ibe jarri nuyi musliima osoo hin taane warra har'a jabaadhuu jedhee harka dhaaruufutu mucaa kana jira maafi yoo viidiyoos irra agartan waajiin gadi jee garee shaadaati sheer godhaa jedha maaf sheer godhaa jedha hayyee sheer nutti godhanii dhadhee waraabne viidiyoo seera harka gadi amma yakkamu yakkaamiti tolchuu dadhabee tolchuu ajaa'iba bara balleessuun dadhabuu jedhama akkamitti kana wallaala namni barsiisaadha jedhanii namoonni gurguddaa achirratti ta'ee bakka akkasiisa irratti subhaanallah wallaalanii miti bar wallaalanii miti kun siistama amma yoo mucaan achi ba'e riskiin dhaabbata sana bara ittiin barbaaduudhaaf jecha maallaqa malee gurguranii qambana ina famiti kanaafi amma maallaqni guuramaa jiru mucaa bira hin ga'u gaafa itti faradameetiin hin jedhee maallaqni gurbaa bira hin ga'u jechuudha sababa kanaan maaliidhaan akka inni yakka raayyaa akka dabalatu gochuudha amma furmaanni jira birrii sassaabbatanii mitire akka gurbaa achi hin baane yakka raayyaa akka sassaabuudha yeroo kana